dabarretti jechuudha. So yoo danda'amedha jedhe wanni nuti goonu gocha keessatti jecha keessattis barsiisaa ganamni nuun jedhe ustaaza ganamni nuun jedhe barsiisaa ta'uun barbaachisaadha. Yeroo qalladamu jira yeroo hundan qalladamu waan itti qalladamu jira waa hundatti immoo qalladamu. Sinii galee waa hundatti qalladamu. So wanni amma kanarraati poostii godhu kanarraa tagam tokko namni fayyadama. Waan hin dubbadhu kanarraa maaltu namni maal akkam godhata kullaa waan dirqamadha. Adraa keessa ijoollee reefu guddataa tan ganaa waxaatonni ganaa dhiigni keessa no'a baay'ee jirtu as. Wallahi jechuun tokko immoo gana of qabdan jettu ganaa ijoollee taatanii. Banagiraachiin laay namni ijoollummaa matti bakka akhlaaqa isaa rakka beekamutu jira. Yoo guddatallee akkasumatti itti fufadhame kan abdiirraa qabatamu baay'eetu jira. Hunda miti immoo ijoolleen ganaa garuu dhuftan gogoran liqimsine xiqqoo akka keenya xiqqoo yoo ragaa hin jenne dubbii isin namatti himtattu miizaanan kaasu. Wallahi haqiiqatan hagam tokko miizaanan kaasu xiqqoo taatanii garuu haasaan dubbatanii fi gochi isin gootan nama biratti miizaana kaasu garuu yoo maala yaanii irraa fagaanne jechuudha. Maala yaanii irraa fagaachuun dirqamadha. In kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir namni rabbii fi ergama rabbiitti guyyaa qiyaamaatti namni amanuu maalaa godhu jee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam yookaan waan gaarii dubbatu yookaan immoo irraa fagaatu. Takka immoo min husni muslimi tarkuhu maa laa ya'nihi namni gaarummaan islaamummaa nama tokkodha maa laa ya'nii dhiisudha waan nama hin fayyadne kana dhiisuun namoota biratti illee miizaana siif kenna rabbi biratti illee rabbi miizaana keenya haa kaasu jechuudha. So of eeggannoon barbaachisniin jechuudhaan barbaada. Kabraati egaa wannoonni jarri poostii godhan maal akka ta'e illee wallaalu garuu waa hundayyuu inni akkasii jennee dhuma isatu poostii godhe inni nutis jedhu amma namni xiqqoo tiiktook irratti beekamu feesbuuk irratti waa godhu waa poostii goona hundi namaadhaan godha akka waan shari'aan eeyyametti hin godha. Kanaafuu kanatti immoo kan nuun jala isaa baadhatu nuti waan ta'eef waan poostii goonuu fi waan dubbannu illee of eeggata. Haasawwan barbaachisaadha. Yeroo ammaatti namni quraanaaf hadiisa hordofuu dhiiseera. Jaalatas jibbitanis na dhaggeeffadhaa. Namni yeroo ammaa quraanaaf hadiisa hordofuu dhiisee nama asirratti beekamtii qabu qofa hordofaa jira. Haraamas haa ta'u, makruuhas haa ta'u, mubaahas haa ta'u, waan inni jedhe bakka akkuma waan hadiisaaf quraana dubbatetti nama sana hordofa bakka otuu ati quraanaaf hadiisatti hin fudhatu jechuudha. Maaliif akkas taana sa? Nama hordofna moo? Diinii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofna nuti. Kan hordofnu quraanaaf hadiisa qabnaame. Saniif waan kun diiniin eeyyamu moo hin eeyyamu waan namni godhaa jiru kana laaluun barbaachisaa. Namoonni hedduu waan godhaniifis moo waan sana gochuudhaan qabnu miti. Namni hedduu waan godheef waan tokko hin goonu. Diiniin bar namoonni hedduu gochuudhaan miti kan inni halaala ta'u. Yookiin namoonni hedduu lakki kanatu ta'a malee jedhanii waan murteessaniif diiniin halaala ta'a miti raa'ii namaatiin hin ta'u jechuudha. Egaa nuti itti godhu. Nuti godha. So nuti naa ta'uu digagaa. Dapat apa arti kita tadi sangat rumit tahu dia beda dhufti. Akkas sanii bobbaleewwan keenya of eeggadha diinii keessa namarraa fudhattanii wallahi yeroo fatanaa keessa jirra yeroo fitnaa keessa jirra si galee namni tokko haraama halaala jennaa yeroo itti fudhannu keessa jirra nuti. Bakka waanuma nama sana jaallannuuf qofa namni sun bakka tokkicha miidiyaa irratti amala gaarii qabaatee dhufee jaallatameenaan utuu inni haraamaan halaala jedhee nama fudhatan uummanni keenya ta'uu qabu. Amma beekte jaalladhu diinii rabbiitiin gaafa ol ba'e moo diinii rabbiitiin kun sirriidhaa miti jedhanii itti muudha. Of eeggachuun barbaachisaadha isinii galee. Kanaafuu eeggadhaa hunduu asirratti bee waa dubbateef ustaaza miti hunduu asirratti beekameef beekaadhaa miti isinii galee anumarraa jalqabanii isinitti muu jira. Asirratti waan beekamneef hundi keenya beekaadhaa miti. Saniifuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra beekee itti hojjetu rabbiin nu haa taasisu hunda keenyaan isiniin jechuudha barbaada. Akkas inshaallaati. Kabiraadhaa wanni inni gaafate tokko kan ispoortiitti aansee maal ture? Inda gadhi lammaffaan. As gabaanii dubbachuu. Jazaaka maaliif irra guddaa waan amma deemaa jiru jira maal amma dhingiddaala waa'uma gartee mawluda kanarraa ka'eeti amma namni sababa jira laa sababa taa'eeti waa dhaggeeffata. Namni dhugaa gartee akka roofuu jettan subhaanallah akka nama gartee nama jibbaa fi jaalala garaa keessa qabatanii dhugaa namni ustaadni tokko da'awaa waa'ee mawluda irra dhugaa godhan
waan godhan miidiyaa irra bahaniiti ammoo ustaanii tokko miidiyaa irratti gartee waan mawlida ugaa godhan dogongoruu ni mala dogongora san isaa ammoo wooni ani mana duuba seenee telefoona kee barbaadee bakka jiru dubbachuun qabamu innis miidiyaa irratti dogongore anis dogongora isaa miidiyaa irratti hima jennee ustaadotaa fi gartee nama ashlaaqa keessa dhaquu qabnamu akkamii diinni keenya maal nu karaas bakka kanatti naani waan amma dura deemaa jiru kanuma jazaakallah وياكو خيرا إن شاء الله الشيء نجال كبانا نصيحان كرالة مجرى نصيحان نتوكو نمتوكو وان انفايو بالليسي وايد إما ساقو فكالالة ويو قولي وبليس سنة كيسان ديماني وايد إما كي كنا ونيت جتو كون غارق إما دنيا فاركا والقبطو تاتي إما متى سافرتو والقبطو يو تاتي كيسان أكني اتمون سرت برباچي سادا لكن كان ديني والقبطو يو تاتي كان ديني والقبطو تاتي yoo dhugaadha namni sun keessatti mani wanti sun dogongora ta'u amanee baheenni wanni godhe kun dogongora waan jedhe bahee dubbate bareedaadha keessaan nasihaa godhaniifi maaliif jenna yeroo tokko nasihaan nama goonu likii keessa nama galcheeti gara kufriitti nama geessa al tokko dubbiin nuti dubbannu laakiin ammoo keessaan itti manii yoo sirraan fudhadhu jedhee namoota hunduratti waan hojjete kana bahee dhiifaman gaafadhu wanni hojjete sirrii miti sirriidhuma jedhee irratti xiccu taate namoota hunduratti bahee dubbate waan taate waa'ee diiniiti waan ta'eef namni itti dubbate namoota hedduu hunduratti waan ta'eef namoota hedduu hunduratti bahanii dubbachuun dirqama taate yeroo sana jechuudha. Fakkeenyaaf har'a kitaaba laallachuun sirriidha jedhee namni tokko dubbate ati keessaan dhaqxee garuu maal jetta akkas jechuun kun sirrii miti sin jenna ishii dhiifama naa godhi siin jedhee siin qofa bahee garuu uummata itti dubbatetti ibsu taanaan uummanni baay'ee gaaf sana dhageessu hin jal'achuu jira jechuudha. Saniif dirqama akka uummata irratti dubbatu uummata irratti bahee akka dubbatu taasisuudha. Yoo inni sana baheen dubbatu ta'e garuu baame wanni namni akkasii kun dubbate sirriidhaa miti diiniidhaaf dubbatama waan ta'eef yookiin immoo akka walii galaatti dhufanii wannoonni akkas jedhamu kun sirrii miti jedhanii dubbachuu taati jechuudha. Akka walii galaatti godhanii dubbachuunis hin danda'ama. Yoo dingata nama sana ibsuu hin barbaachifne lakki immoo ibsuun dirqama godhee yoo ibse nama sana namoonni akka beekaniif akka ofirraa eeggataniif sun rakkoodhaa miti. Laakiin nama sana keessaan dubbatanii wanni akkasii wanni ati gootu sirrii miti bayitii. waan dubbate sana sirri akka hin taane namootaaf ibsi jedhanitti manii wanni didee baanii dubbatama jechuudha. Wallahu ta'ala aalam. Akkasi waa'ee moolidaa immoo irratti hin gaddas dubbataadhaa turre garuu dubbanni illee jedhamu dubbiin hin gadda dubbanne anarras boris waggaa 20 narras jala mure isinittima nuti kan dubbannu rabbiif jecha dubbanna wanni nuti goonu rabbiif jecha goona nama taane dogongoruu hin dandeenya. nama taane waa balleessuu hin dandeenya balleessaan keenya garuu kan mataa keenya irra balleessina malee uummatan balleessin fakkeenyaaf yoo ani ofii koo hattuu ta'e baheen namaan hatuun sirriidha hin jedhuuni hanna kiyya yaa rabbi naa dhiisi jedha malee badii kiyya yaa rabbi naa dhiisi jedha malee an hattuu ta'eef namni akka hatu hin godhu ana mala hattummaa koo waan hin dhiisuu dideef namoonni illee akka hatanii nafaan ajaan nama seenan hin barbaadu yookiin nafaan akka itti gaafatan hin barbaadu hanni sirrii akka hin taane waan hin beekuuf jechuudha garuu akka waan hanni sirrii ta'e achas bee yoo hannaa namatti meedhaa jedhe namoonni illee nafaan jedhatan jechuudha kanaaf wanni hin jechuudha barbaadu har'as boris ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam waan hin goone khulafaa ar-raashidiin kan arfan kana Abaabakr as-Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan fi Ali radiyallahu anhum wa arda jarroonni kun kan hin goone hundi isaayyuu bid'aa hasanaa jira qabiiha jira wanni dhan walaa kida hin jiru wanni akkasii hin jiru ulamaa'onni kaan hin jirani ulamaa'onni akka jiran kaan hin jiran laakiin ammoo sun sirriidhaa miti ulamaa'onni kaan wanni ulamaa'onni kaan ijtihaada mataa isaaniidhaa kaan ijtihaada jarri kaan san ammoo kan irratti ijtihaada sana irratti milkiidhaan fudhannaa kan immoo lakkeedhamee immoo ijtihaada caalaadhaan argee immoo lakkii jenna jechuudha. warroonni bakka shanitti qoodanti jiran bid'aa bakka shanitti qoodamee ilaalama ammoo dhufanii ulamaa'onni wanni akkas jedhamu tokko hin jiru diin irratti bid'aan mibbaal nagar hasanaanna qabiihan mibbaal nagar yellam jedhaniiru kanaafuuti wanni khulafaa'onni arfaniin hojjennee fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin hojjenne hundumtu bid'aatu jala kaa'ati bara tole jala kaa'anii baruun barbaachisaadha sooma irratti soomameera dingata booddee dhufee wanne dhani mari'achuu dandeenya bid'aadha jedhamee diin irratti waan kee irratti illee dubbanna booddee jechuudha soomana soomanii rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taada yoo sooman guyyaa sana keessa guyyaa dhaloota isaanii keessa soomuutu jaallatame malee guyyaa sana kabajanii qaluu fi maal gochuun wanni wanti hidhame tokko hin jiru ani soomaa oleen galgala qaladhee nyaadha dhakaadha unkaan sun naa soomuuti waajiba yoo agama aga sooman rabbitu beeka dubbii bakkee anis maal rakkoo qabate guyyaa soomaa oletanii galgala waan barbaade qaladhee nyaadhaa jedhe
تادما قويا سنة كفا ياتا تربي دا ميتي قويا يوم الاثنين في خميس نسو ما أولو يرون دا قلت ما نياتي يرون دا ما بيرغدا تنباتي قويا سنة قويا يوم الاثنين سنة كبا جدانا يرون دا قلت نيات لكا ماريما قويا سنة كفا عدتين قد إنا دا ونين تيجاجر يوم الاثنين قويا مكا يوم الاثنين جمو كيستي دلتا ملي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقا ايغا نبر وقا ساتي ميتي كان جري كبا جن وقا ايدي وانا نسيتي كبا جوفي يوم الاثنين قويان كيسا دلاتي دا صومون جالة دا جيتشون كو غرغري جاتي كو يرو افر صوم محمد يوم الاثنين كف قويا خمساني صوم ايام البيض ني صوم تادا بقات يوم الاثنين يرو هند صوميكا قلقل يرو هندس قلت وقات تلتو ايدي يوم الاثنين سنة قفا قلت اينيا دك وباني تان سري دا متيچو دا بربادا والله تعالى عالم اكس ان شاء الله سري ساعات سنتين رسو نمي قافي برا قبدني وجراتن قافي برا كريستيانو سوجراتن قلچا قافي قبدن جرتو ابو ابراهيم قافين کا بیچارہ فکاتا اور در بڑا میں alhamdulillah kristaanonna kadru gami abu rashid abu muteti alhamdulillah ay abu ibrahim jirta السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جزء النجاح فيها؟ نجاح فيها الحمد لله. الحمد لله. جاء إركب النبي صلى الله عليه وسلم دنيا ثنا رادم ربيع الأول قد علامته بينما ربيع الأول قد علامة على تشوسا ويبي كما صحيح هم تقول لما كان جرى بر واني مشهور أجتشون بر راتو كتوكو مشهور أجتشون بيكما أجتشون بر سيناكيس كانوا مشهور أجتشون مشهور هم دمتمو سري رامدي فكينا حديثة تجرى أجراتو جرى مشهورة كنتان قرو ضعيفة كنتان حديثة مشهورة بيكما علماء تقولون ما تقولتي حديثة بيكما تقرو ضعيفة مو سنة دقا فلالتو كناب gaafa kudha lamaadha jechuun isaanii mashhuuradha irra beekamaadha jechuun gaafa kudha lamaadha jechuun isaanii tikikiliidha jechuudha miti gaafa sagalillee kan jedhan hin jiru indoom kan sagalii sanatu irra fudhatamaadha kan jedhan hin jiru jechuudha kanaafu amal fiili gaafa arbaa sunii malee guyyaa kana baatii tanaan qabeekame wajjiraare amal fiil jedhame malee guyyaa safe jeesaa nutti himamne amal fiil jedhame asaa ammoo exactly waan beekame guyyaa fi baatii du'asaa duniyaarraa deemuusaa guyyaa fi baatiinis waan beekame jechuudha akkas guyyuma san jarri deebitee kabajjii ammas wanneen ani jechuu fade waan wajjin gaafii fi deebii gootan nama gartee ni beekta walumaanuu gaa maqaa namaa dha'uu baannullee jallataa dullaa fakkaata malee dullaa fakkaata talee kun hirribaa ka'ee oguu laalu haasoo gartee sila gaafii illee hin taane namicha akkasii nama akkasii suni wajjin godhuu kaati godhuu turte kaniin online irratti arge tokkoon argee silmaan argee nama akkanaati wajjin godhini silaa nama beene gaafii gaafatee deebisaa tartiibaan kannitee fi bareedaa beeta. Akka mariittoo dhufe barbaachisaadha fakkeenyaaf har'a dhufee jedhe daqiiqaa kennaaf daqiiqaa kudhan fudhadhaa irra deebi'amas daqiiqaa kudhan hin fudhanna. dhumarratti garuu nama keessa seenanii gidduu haasoo san taane gaaffii daayirektii gaafatamu daayirektii deebisuudhaaf qophii taanaan kun inni jira rakkoon jiru tokkoon kana hin gaddaa waa qabadheen bee waan ta'eef itti naaseeti wanna jedha garuu akka hin gaddaa walitti wacinaa wanti ennaan asfalligi walitti waca taanaan dhiisutu irra caalaadha jechuudha waca kan hin gaddaa marii sin jedhamu gaaffii sin jedhamu wallaahi dullaa fakkaata malee. Waan akkasiitiin arkee waan san hin jaalanne ture sababni sanuma akkasii hedduu galatoomii jazaakallah khairan. Baarakallahu fiika ayyash. شكرا لك
عائشة جرتا. السلام عليكم. عليكم السلام. أكم فرحاني سما كان كده إن قدان دقي جزيني فلفل تنسي في حمزة جاي. أيوة. يا سنانا كاجيت اللي وانتين هني جويني في سها ماستر وانتين. Elu gua makare elle miti atau mo beta wanni jechuu barbaade beekhi islaamni guutuun ulama otarra yeroni egzeeniif ulamaa'onni wal qabee qur'aana keessa deebi'aa takka jirana fakkaatti mooniin seenumaan dhageefin jaadisa Akkasuma. bikkatana wanni baruu barbaade eega kan jiru tabe waa hundi quraana keessa jira beekhi wanni dabree fi khaful duraatis waa hundinu nuti islaamaaf wanni rabbiin nu erge quraana kana keessatti waa hunda falmi yoo jiraatte quraana keessa deebi'aadha wanni nuti ittiin hojjannuu qabnus waan quraana irra jiru malee waan quraana alaatii miti خنرى بكنا دا فلمي سنما والفلما ترتن خيستي دينغد دانا جين نديبه ونني سلا غافتشو بربادوان ظاهر جنوبه هم قرآن خيس نجرتي ايت الوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن خيس نجرتي خبا جافي ونجو أيه إنجيرو كبابا متي تقفان جاءت محمد القرآن دبتو dubbatu quraannis hin dubbatu guyyaa isaanii kabajaafis kan jedhu hin jiru jechuudha guyyaa isaanii kabajaafis hin jiru amma beeyta hangaan biyya yaman hangaan ture hedduu ulamaawotallee hedduu yerooniif wanta na haasawanni hin dhagaya zamanuma boodaa kana kabajuu eegalan eegamma mootummaan amma dhufte tuni biyya qabatte harkitee miti ulamaawota kana duraallee gaafachaatiin ture tokko sababni irra gaafachuu dandahee waayuma ilmaan keenyaa dhaloota kabajuu harkitee mi'amatu kanarratti wanni kunni jirti jannaani kuni haraamii naan jaan ilmoon islaamaa takka baratti dhalatte kabajuun haraamii naan jaan hin jirtuudha eega haraam ta'e illee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaalatamaa rabbiiti kabajamaadha inni dhaloonni wanni kabajamuu jiru jechuu waa hunda nuti quraana jala deemnaa jechuu barbaadeeti galatoomne hangas waan baru barbaade. Hayya galata raabshi baarakallahu fi kulfaadhu. Hayya akkas inshaallahti waan ma ifa gabaadha waan wanni jedhamu jiru. Banagaraachin laa hadiisa namni fudhanne gaafa kaan dhufe hadiisan fudhadha jechuunis kun waan xiqqoo namatti ulfaatu. Fakkeenyaaf waan quraana keessa jiru malee fudhadhu jedhanne quraana keessa waan jiru hadiisa keessatti of fudhan fakkeenya waan salaataa quraana keessatti dhaame salaata sana nin fudhadhaa jedha fakkeenyaaf nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalachuun isaanii quraana keessatti dhaame jiraasa inni hadiisa quraana keessa jiru malee fudhatu nabi Muhammad dhalachuun isaanii quraana keessatti dubbata dhalatan jedhe ishi je akkasii keessa guyyaa akkasii dhalatan on jedha ergan jennee hadiisa akkamitti irra fudhatame hadiisa duruun fudhatamu hadiisuma jedhamu fudhatu namni jedhu akkam deebi'ee hadiisa immoo fudhataas deebi'ee sana laaleen kabaja ka jedhu istina Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanuma dhalachuu quraana keessaa natti agarsiisuun inimti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalachuu isaanii quraana malee hin fudhatu taata hadiisota fudhatu taana kanaaf waanuma hin jirre haasawni sirriidhaan natti hin fakkaatu inshaallahu ta'ala gaafa dhufe irratti haasawna sarrakkoon hin jiru nan eegaa namni isaa yeroo qabutti amma hin dadhabne jechuun hin dadhabe garuu ni hin baha yoo gaaffiin biraan jiraanne waan tokko tokkotti darbame. Lagi takkoon gaafadha nama wal gaafachuu qabdu maqaa roofuu talaggaa ulsinatti gaafatti Hamzaa Jaansan Khami Hamzaa Jaabiri. Hamzaan ni kaan miskiina barakka namni jedhu ni miti Hamzaan ni kaan miskiina garuu asumaan waa'ee isaa sanitti barbaade Hamzaan Haashim akkasuma akka barbaade wanni haa jedhu malee miskiina nama akka ta'e baraa jechuu barbaade ni eenyu sun malee Hamzaa Jaabiri miti. Lara Hamzaa Jaabiri Hamzaa Haashim miti Hamzaa Jaabiri. Hamza Jabir hojii Hamza Jabirin Jabir anatti bakka asumaane Hamzaan Haashim miskiinadha akka akkas goggodhatu miti miidiyaa irratti isiniin jechuu barbaadeen malee Hamzaa Jabir waliin ustaada dhugaa siimaga dhugaa oolu baaddan amma duras isin barbaadee isin cufa ustaada hodduudha dhugaa himuun gaariidhaan laal nama hedduu isin jaalatan nama hedduu isin jala deemuu jira dhugaan siimaami
وقرتين أقومت وإسم ميديا أدى كخينيا ولا جتني بكاي خسنت الوطاتا إيه أمة جلا ديمنا وجت أمة دلينا وجت أمة جلا ديما تاكا أمني نرقدا إسم جلا ديما وقادا أمة جلا ديمنا بيمدا أشلب بي وان انتاني في وان انتاني حاصل وجد أبتني خبجا خيسن فرن تبسينا تاكا مكرو بروفو بسخنجي نقاولي من قاردا معرف جنان تكرر لمرة نمو نقادا فالمي بربادو نما دغاتي فالعبي بربادو دغاتي نما قرتو بربادو وصوبيتني اسينمو دغادان امتا كت فودني خبجا خيسن ايغو ددني قلبي نچبسنا ان دغاسي استاذ اخي دغا وانا كنار دابدا نما دغا بديني نما غوسو كباب بيخن وتي بكايو سينا ني اغرا وان غراجرن اسينمو akka dhugaatti gartee waa barnoota jettanii ummata kana fiddanii ummata irra faaloo guddaa fi jaalala siin qaban kana qalbiin cabsina an dhugaa siin qalbiin cabsina dhaabadhu woo inni ta'e dhaabadhu because ammallee khalee fidhen gadda kan taane isaanii waan rasuulan jaalanne waan ummanni hawaasa faayidaa hin qabne waan dhaloota faayidaa hin qabne ummata haasa wajji ati miidiyaa kee gubbaa fiddee woo dandee dhufee akka maqaa waliigalatti qaraasisuun gaarii abadan nu fudhata jee iyyaatan dhugaa rabbiin harka maaliif namni gisee tokko laal uggu takka gartee gawwamtu uggu lama ni shawadamtu uggu sadi ni cabta uggu afuroo hakima seenta afuroo kana keessa akkan seenne ifcide jechuu hoo namni akkana fin eene akka rafuu isin dura jettan namni quraana beeku namni gartee rasuula jaalatu dhugaasan woottiin daleene faayidaa gartee ummata jidduu seenee waan akka ja'anu faayidaa hin qabu nutis waa barachuu feenaa ودعاء بيخو قال أمته قتل دعاء والجلد يمجرا أمته على وجه أبتني دعاء والفلمتني والرئيس أمن والرئيس أمن والدعاء أبد وتي مله بيخا فالأبي في مكاسنه في سجاب سوتاته تناقا سنيد بيخا وتقولوا كمنا إجا كمنا وانده خيسة منا إسين قرتي أستاذه تبكم تكا قرتي دعوة جلد انتر وان قرتي الدنيا خلا خيسة بيجي تكتل ملالتان قالوا أمتا حواسا خيسي جلديني يا أستاذ أخيا أن أرر إيجالي واسي مامتي ومقاسانا في الكاسي أفناف قم أتشور ما هو مني أسخيسي جرمي على الجيفة لم يبعفر وني أندقون دور وقمان سنجا مارك ديني إسلام أخينا نما لغا تيم تا ولد عرب إلى الأبدا جامسة خسي رافرة تنفرتا تكلم جت لغا امتا ودي دي إلى الأبدا هاي مهالي في نوتيسي برنوتا برنامج أستاذ أخينا وقما أولي نقال أما رومي أكاكتين رومي براسا كس جيتي تيما أما رومي متنا أمتا نسطني أمتا أفار أمارا وقنا خرا وقا أمتا نجاب سوداف أمت موجينياتي وجدوكو بيخا مقابل ليسن خانا مقاسي جاب سود ديماتي ترماسي داما جزاك الله أستاذ أخي السلام عليكم ويا آخر إن شاء الله نمدك صلاتين نفا إن شاء الله توفاتي كوشي صلاتين نانجلا يا ده والله صلاتين بالتك ريك عشان نوبسا معلش سلام جماعة يا سلام جزاك الله أبليس خيا هدو أكغاري دبته وأنا منو خيسة جرو دبته بيته ديفهم ملنا أقول أجا دبته سنرتيسه ما أنتو جرنا